Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa akkam nagaa keessanii nageenya kan jaalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaa qabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenyaa baatii lama oliif fuula miidiyaa hawaasaa kana irraa akka fagaanne argaa jirtanii. Haa ta'utti dhimmoonni garaagaraa nu qabeet banne jalqaba irratti dhimma dhuunfatii akkasumas ittaansee xiqqoo sagalee kiyya kana qufaan yookaan dinfafni qabee baduu danda'e. Kanaaf amma deebinee jirra. Egaan daawwattoota keenyaa oduu haaraa fi waan haaraa tokko tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Keessaayyuu dhimmoota guyyaa kaleessaa fi guyyaa har'aa biyya keessatti ta'ame qaama mootummaatiin waa'ee lammiilee Saa'uudi Arabiyaa akkasumas immoo waa'ee achuma keessatti mormii ka'e dabalatee ABO akkasuma TPLF haala akkamii keessa jira. Abiyyi hoo maal jedhe? Wal bira qabnee gaafa laallu dubbiin dhugaa fi dubbiin dharaa maal akka taate adda isiniif baasuu barbaannaa waan hubanne irraa kan isin biraan ga'u ta'a jechuudha. Abiyyi Ahmad hin beektan hundi keessanuu nama maraata waan har'a jedhe bor hin beekne kan bor dubbatu kan hin ilaallanne ta'uu hundi keessan hin beektan. Kanumaan wal qabatee gaafilee ciccimaan paarlamaa san keessatti mormisiisaa ta'e ka'ee jira. Keessaayyuu dhimmi ABO gaafatamee jira. Dhimmi TPLF gaafatamee jira. Akkasumas dhimmi ijoollee keenya Saa'uudi Arabiyaa gaafatamee jira. Dubbii gaafatame kana keessaa gaafileen jaha ol kijiba guddaadha. Kijiba isaa akkamitti qabuu dandeenya kan jedhu gaafii jalqabaa irraa kaana. Gaafiin jalqabaa dhimma ABO'ti. ABO akkuma isin beektan gaafiin inni gaafatame ABO'n biyya san keessatti biyya shororkeessaa jirti. Biyya qabattee jirti. Naannolee hedduu harka isaanii jala jira. Mootummaan waan kana maaf callise kan jedhu irratti kaasee ture. Haa ta'uti Abiyyi akka salphaa godhee ilaalee garuu waan takka dhugaa takka amanee jira. Dhugaan inni amanee fi wanni inni kaase maal inni ABO shanee iddoo takka darbitee hin jirti jedhe. Garuu jedhe ifaan ifatti onnee qabaattee hin loltuu jedhe. Kijiba inni guddaa. ABO'n ifaan ifatti as jire jettee hin loltuu jedhe. Kun kijiba. ABO'n ifaan ifatti fuulduratti mootummaan wal qabee wal waraanaa jira tokko. Wanni inni amane takka bichaadha. Wanni inni amane humni ABO shanee jedhamtu kun tasa baduu hin dandeettu balleessuus hin dandeenyu jedhe harka kennee jira bakka kanatti. Akka ABO'n baduu hin dandeenye akka inni injifachuu hin dandeenye kana guututti amanee jira. Inumaayyuu ABO'n itti kooste wanta inni raawwate sana kaleessa hordoftee eda galgala jechuudha. Naannawa lixaa fi jiddugala biyyattii naannawa shawaa kanatti tarkaanfii haalessaa jajjabaa fudhattee jiraachuu ofii agarsiisaa bulanii jechuudha. Qaama waajjira mootummaa adda addaa irratti. Kana jechuun maal jechuudha? ABO miti Abiyyi kijibdu tanaa miti. Mootummaan addunyaa mootummaan barbaade isii kaasuu dadhabe. Miidiyaa hawaasaa kana ilaala. Feesbuukiin ABO ugguree ture. Miidiyaan adda addaa ABO ugguree ture. ABO'n lakki jarri uggurtee dheetiin hin duuba hin deebina jechuudha. Isa itti aanutti isinii darba. Kijiba guddaa tokko. Kijiba guddaa. Dhimma TPLF irratti. Dhimma TPLF irratti amma dura mootummaan kallattiidhaan marii fi haasaa taasisuu ofii isaatii dubbate. Guyyaa muraasa dur. Kaleessa garuu achumatti uummata paarlaamaa san keessaa gowwoomsuudhaaf haasaa takka marii takka TPLF wajjinis hin qabnu. Kun humna shororkeessatti humna shororkeessaa wajjin haasaa hin qabnu jedhe. Asumatti deebi'ee immoo garuu jarri fedha yoo qabaatte biyya kana nagaa gochuuf jecha marii hin goonaa jedhe. Asutti maal jedha? Shororkeessaa wajjin marii hin goonu. Asumatti deebi'ee mootu yoo akka tasaa jarri fedhii qabaatte. Kijiba guddaa hanga gamtaa Awurooppaa fi gamtaa Afrikaa ga'utti Abiyyi jaarsummaa ergatee wanti kun akka tasgabbaa'uuf taasisamee jiramaa jechuudha. Amma mootu TPLFin deebitee Affaariin waan gochaa jiru hundi keessanuu argaa jirtan. Deebitee jirtammas humna ofii jabeeffatte Affaariin gamaaf gamanaa qabdee lafarra oofaa jirti jechuudha. Inni itti aanu kana. Waa'ee lammiilee Saa'uudi Arabiyaati. Waa'ee lammiilee Saa'uudi Arabiyaa ajaa'iba. Namichi kun maraata ragaa fasiniin jedhu ragaa wajjin jira. Kaleessa waan addaa dubbatee har'a immoo waan biraa dubbatee quba qabaadha. Kaleessa maal jedhee lammiileen Itoophiyaa kuma 100 mana hidhaa keessa jiranii jedhe. Dhugaadhaan nan dhagaa nan beekaa jedhe. Garuu achi keessa hundi Itoophiyaa ta'uu mootuun shakkaa jedhe. Mee jara keenya namni osoo mataa qabaate biyyi lammiin biraa Itoophiyaa hawwee Itoophiyaa dhaquudhaaf lammiilee Itoophiyaatti bakka mee dararama mee yaa jiran. Mee hin fakkaataa dubbiin kun. Kana jechuun maal jechuudha? Lammiilee kana dhimma galchuus dhimma dantaa takkas akka irraa hin qabne mul'isa. Har'a immoo asuma deebi'ee leencoo baatii ibsa baase jedhanii ibsa baase. Ibsi inni baase
iji lammiilee keenya Saudi Arabiyaa yeroo dhiyootti haala jiru mijeessine wanta jiru fooyyessine gara biyyaatti galchaa jirra. Asumatti ilaala. Dubbiin hawwasa gabuuti miti jiran. Nu ka barbaannu lammiileen keenya biyya san keessaa hidhaa san keessaa bahanii biyya ofiitti galuudha. Kaasii biyyi kijibu kabiraa, kaasii leencoon kijibu kabiraa, gochi hin jiru lafatti wanti ta'ame tokko illee hin jiru. Kanaaf ummanni keenya kijibaa fi guuttaa adda addaa sana osoo hin taane waan lafa jiru argisiisuudha. Dhimma biraatitti yoo darbinu hangaasa nama dura hangaasa sun waa tokko tolee waa tokko badee beektanii morka keessa yoo seenu dhugaa dubbatu. Garuu mootuu dhugaa san uummataaf osoo hin ta'in dantaa ofii guuttachuuf jecha dubbataa jechuudha. Keessayyuu dhimma taayee fi isaan wal qabate irratti wanti inni dhugaa hedduu naannoo Oromiyaa keessatti ta'amaa jiru baaseef dhimma dhuunfaa ofiitiif jedheeti malee saba kanaaf miti. Garuu nu fayyadee jira. Mootummaadhaan waan hedduu dubbachaa jira. Hattoonni akka achi keessa jiru. Malaammaltummaan wanta adda addaa akka jiru. Waan ajaa'ibe mootummaan haga dhaga'u. Mootummaa Itoophiyaati jedhamee paarlamaa addunyaan biyya osoo teessee salaaltu gaaf akkas kijibu arguu caalaa waliin adiinqe hin jiru jechuudha. Isinii galee inni kun kanuma kan abiyyi dubbatameen dhumu guyyaarraallee ittuma jiranii boriiftaanillee ittuma jiran. Waa'ee hayyoota keenyatti gaafa deebine dubbiin hayyoota keenyaa baay'ee cimaadha. Salphisnee ilaalaa jirra. Namni irraa dubbataa jiru hin jiru. Garuu hanga xiqqoo obsinaaf callisna. Jawaar dabalatee hidhamtoonni siyaasaa hundi isaaniitu keessayyuu Jawaariif Daawud Ibsaa fi Baqqalaa Garbaa hidhaa sadarkaa eeggate keessa jiran malee mana hidhaa keessaa hin baane ammas. Ilaa har'aa leenca afaan hidhanii taa'uun kana eenyummaanuu beekuu danda'uu qabu. Namni tokko gammaarraa dubbachaa hin jiru. Jara kenna. Jawaar har'a sodaa uummataatiif callisee ta'a miti harka hidhaa jira. Mana hidhaati jira. Akka hin dubbanne taasisaa jiran. Gochi lammiilee keenya ta'amaa jiruuf akka sagalee hin taane taasisaa jiran. Doorsisaa jiran. Marfamee taa'aa jira. Qaama mootummaatiin eegamee taa'aa jira. Kana amanaa mootummaan kun dimokiraasii jedhee afaan hidhee teechisaa jira. Marii biyyaalessaadha. Marii biyyaalessaa irratti illee waan haraa fidaa hin jiru. Harka isaanii jira waan ta'eef akka barbaade godheetini achitti waan isaan hin barbaadanii waan isaan hin barbaadne adda baasee haasofsiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf hayyoonni keenya ammas mana hidhaa jiran dhimmi miidiyaan hawaasaa kun illee rakkoo dhageessee tokko argite yeroo tokko waa'ee isaa deebi'ee waa'ee qorisiisa. Abiyyi kana nutti argee nutti beekee akka barbaade nu godhaa jira jechuudha. Mee miidiyaa hawaasaa kaara laala namni dhiisee jira. Xiqqoo wanti deemamaa jiru waa'ee lammiilee keenya Saudi Arabiyaa keessatti malee waa'ee biraa namni irra kaatee dubbataa hin jiru. Kuni tasa ta'uu danda'uu hin qabu. Dhimmi hundi bakka tokko deemamuu qaba. Jawaar faamaaf callisame. Miidiyaan gurguddaan haasa'uu qaba. Hanga ammaa naasofne miidiyaan tokkochi Jawaar maa callise namni jedhee hin jiru. Hayyoonni kennamaaf karaa barbaachisaa ta'e sagalee ofii dhageessan hin jenne hawaasa deemanii akka dubbisaniif wanta eeyyameef tokko hin jiru. Argite mootummaan Abiyyi shirrisaa hamaadha. Namichi kun hin danda'amu. Badaa nama salphaa fakkaatamii waraana caalaa dandeettii ittiin afaan nama qabu sirriitti qabaa jechuudha. Kara dhugaa jiru haaluun hin barbaachisu. Namicha waan amma dubbate bor deebi'ee kijibu. Deebi'ee uummanni callisu jechuun maal jechuun uummata hadoochee jira wallaalummatti gannaqee jechuudha. Isinii galee waan barbaadu hunda fayyadamee shawwadee jira uummata. Osoo dhuguma nama shawwadu baate namichi kun waan irraa haasa'e bor deebi'ee faallaa sanii haasaa kijibaa namni callisee ni ilaalu ture argite. Kanaaf mee waan Abiyyi oofu kana ammas deebineetuma laallaa waa'ee lammiilee keenya Saudi Arabiyaa ammas abdiin isaa baay'ee bal'aa miti. Dubbii holola miidiyaa nu kijibaa jiran malee wanti lafatti jiru tokkollee hin jiru dhugaa jiru walitti himuun gaariidha. Lammiileen keenya galat jiran jennee lafa dhiituu fi callisuun gatii tokko hin qabu. Garuu mootu waan ta'amuu fi mee waan deemamu waan leencoon irra kijibe kana bor deebi'ee yoo akkatu baate waan gaariidha. Leencoon dhiyeenyatti hin baasnedha. Dhiyeenyi sun yoom akka ta'e immoo arguuf teenyaa jechuudha. Egaan kanuma isinii dhaama manaaf godhaa hordoftoota keenya baay'ee isinirraa baduu koo namni beekaa haa ta'uti dhimmi dhuunfaa fi dhimma adda addaa nama balleessa waan ta'eef amma kallattiidhaan deebi'ee jira. Tamsaasa kiyya kallattii yeroo yeroodhaan isin biraan gahaa namoonni akka tasaa amma dhuftanii haaraa na beektan yookaan nan beekne yoo jiraattan sabskiraayib godhuun maatii kiyyatti dabalamaa odeeffannoo idilee yeroodhaa yerootti guyyatti 2-3 isin biraan gahuudhaaf ni yaalla jechuudha. Dhumarratti waan isiniif dhaamu ustaazota keenya ustaaz Raayyaa Abbaa Machaa dabalatee namoonni jiila isaa deeman simannaa taasistaniif ijoolleen Dubaay galatooma ulfaadhaa guyyaa dheengaddaa isin komannee turre amma immoo simannaa san haala bareedaa fi
namatti toluun geggeessitanii jirtanii ulfaadhaa nuuf jiraadhaa kabajamaa wayyoomaa isiniin jedhaa Anreedii Adamtuubii kan isin waliin ture nagaranaa turaa isin jaalladhaa isin kabajaan isin irraa jiraatu viidiyoo biraatti walitti deebinaa nagaatti naa bulaa.